Harka fuunee kam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota Waliif TV oduu sa'aatii kanaaf qindeeffannee sin biraan geenya. Oduu guyyaa irraa kan isinitti himu Andaraartuu Garbaati. Paarlaamaan Itoophiyaa dhaaba adda bilisummaa uummata Tigraay galmee shororkeessummaa jalaa baase. Dhaabi TPLF fi waraana Tigraayitti jalqabeen wal qabatee ture seera tumtoonni Itoophiyaa caamsaa bara 2021 hidhattoota Oromiyaa keessa socho'an itti dabaluun garee shororkeessaa jedhanii kan labsan. Yeroo ammaa gareen biyya keessa hidhatee socho'uu fi tarree shororkeessaa jalatti hafe hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamu qofadha. Murteen qaama olaanaa mootummaa Itoophiyaa kun adeemsa waliigaltee nagaa mootummaa fi TPLF baatii sadaasa darbe mallatteessan hordofee raawwate. Akkaataa waliigaltee waraana dhaabuu fi taasifameen dhaaba Adwaay keessaa olaantummaa qabaataa ture kun galmee shororkeessummaa jalaa ba'a. Erga waraanni kaaba Itoophiyaa xumura argatee qaamoleen lamaan waliigalan booda tajaajiloonni bu'uuraa adda citanii turan tajaajila eegalaniiru. Deeggarsi namoomaas danqaa malee uummata sababa waraanaan hubaman bira gahaa jira. Akkaataa waliigaltichaan humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa jajjaboo waraana Itoophiyaatti dabarsaniiru. Humnoota waraana keessa turan dandamachiisuun hawaasatti makuunis akka taasifamu ibsameera. Nagaan waaraa akka mirkanaa'u dhaabbileen idil addunyaa itti gaafatamummaa fi haqi akka jiraatu waamicha taasisaniiru. Sababa waraana kaaba Itoophiyaan uummati 100,000 lakkaa'amu lubbuu akka dhabe tilmaamama. Gareen waggaa 4 dura dhaaba adda bilisummaa Oromoo irraa adda bahuun qabsoo hidhannoo itti fufuu ibsee badiiwwan garaagaraan himatama. Garichi garuu ni waakkata. Araarri kaaba Itoophiyaatti taasifame naannoo Oromiyaa hidhattoonni socho'anittis akka taasifamu miseensota paartii biyya bulchuu paarlaamaa jiran dabalatee gaafataa jiru. Waamichi araaraa baatii tokko aangaa'ota naannichaan taasifameen ala garuu mariin eegalee akka hin jirre hidhattoonni ibsaniiru. Biyyoota hongeen miidhamaniif Jarman Itoophiyaa dabalatee deeggarsa yuuroo miliyoona 25 taasifte. Mootummaan Jarman Itoophiyaa, Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Sudaanitti lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsa yuuroo miliyoona 25 taasisuun ibsame. Deeggarsichi gama dhaabbata nyaataa fi qonnaa addunyaan kan taasifame yoo ta'u, dhaabbatichis deeggarsicha fuudhuu beeksiseera. Hongeen baha Afrikaatti mudate naannichatti rakkoo hanqina wabii nyaataa qaqqabsiisaa jiraachuu fi Itoophiyaa, Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Sudaan keessatti lammiilee miliyoona 22 deeggarsa namoomaa ariifachiisaa kan barbaadan ta'uu dhaabbatichi ibseera. Sababa hongeen beelladoonni hedduun du'uu fi lammiilee hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun eerameera. Deeggarsi taasifames lammiilee hongeen miidhamaniif dhiyeessii deeggarsa namoomaaf kan oolu ta'uun dubbatameera. Mootummaan waliigaltee nageenyaa mallatteeffame waaraa taasisuuf hojjechaa jiraachuun ibsame. Dhaabbanni Security Studies dhaabbata Open Society Afrikaa waliin ta'uun mata duree waliigaltee walitti bu'iinsa dhaabuu ce'umsa nageenya hunda galeessa biyyaalessaaf jedhuun waltajjii marii guyyaa har'aa geggeesseera. Ministeerri Deettaan Ministeeraa Nageenyaa Obbo Taayyee Danda'aa waltajjicha irratti haasawaa taasisaniin waliigaltee nageenyaan booda gama qaamolee lameeniin hojii nageenyaa mirkaneessuuf hojjetame jajjabeessaa ta'uu ibsaniiru. Waliigalticha hordofee naannoo Tigraayitti tajaajiloonni bu'uuraa eegaluuf deeggarsi namoomaa dhiyaachaa jiraachuus eeraniiru. Nageenyi argame waaraa akka ta'uuf koomishiniin haaromsaa hundaa'uun lammiilee waraanicha irratti hirmaatan gara sochii idileetti deebisuu fi ce'umsi haqaa akka jiraatu taasisuun itti gaafatamummaa mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Waltajjiin marii kunis waliigaltee Piriitooriyaa haala ijaarsa nageenya waaraa biyyaalessaatti jijjiiruun danda'amu irratti yaadota dubdeebii adda baasuun qaamolee dhimmattootaa fi dhiyeessuu irratti kaayyeeffachuun ibsameera. Waltajjicha irratti hayyoonni biyya keessaa fi alaa damicha irratti qorannoo geggeessan qorannoo isaanii kan dhiyeessan yoo ta'u, hooggantoonni olaanoon mootummaa, paartiilee siyaasaa, bakka bu'oonni waldaa dhaabbilee hawaasaa fi hayyoonni hirmaachuun eerameera. Biriitaaniyaan hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaaf kan tumsitu ta'uu beeksifte. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokkonnin ministeera misoomaa fi dhimmoota Afrikaa Biriitaaniyaa Andriw Miishal waliin mari'ataniiru. Itoophiyaa fi Biriitaaniyaan tumsa misoomaa fi michummaa yeroo dheeraa lakkoofsise qabaachuu kan ibsan yoo ta'u, dhimmoota hariiroo kana caalmaatti cimsanii irratti hojjechuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Raawwiin waliigaltee nageenyaa hanga ammaatti jiru haala nageenya waaraa mirkaneessuun adeemaa jiraachuu fi abdii kan namatti horu ta'uu kaasaniiru.
Biriitaaniyaatti ministeerri misoomaa fi dhimmoota Afrikaa Andrew Michel gama isaaniin Biriitaaniyaan hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa Pretooriyaaf kan tumsitu ta'uu ibsaniiru. Biriitaaniyaan rakkoolee hongee fi dhimmoota biroon walqabatee Itoophiyaa mudate dandamachiisuuf dhaabbilee deeggartootaa fi dhaabbilee idil-addunyaa biroo waliin ta'uun tumsa barbaachisu hunda kan taasiftu ta'uu ibsu ragaan waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Daawwattoota keenya oduu baargamaatti sinceessina. Balaa kirkiraa lafa kutaalee Paakistaanii fi Afgaanistaan hedduu mudateen yoo xiqqaate namoonni 12 yoo du'an 40 kan caalan ammoo madaa'aniiru. Balaan kirkira lafaa magnituudii 6.5 ta'e kun gamoowwan hedduu barbaadeessee sigigaachuu lafaas uumeera. Balaan kun akka lakkoofsa biyyattiitti kibxata galgala sulula Afgaanistaan Jurmi jedhamu keessatti kan mudate wayita ta'u iddoon kun kirkira lafaaf saaxilamaa akka ta'e ni beekama. Bakki balaan kun itti mudate fageenya irratti argama. Uummannis walirraa faffagaatee jiraata. Haalli kun hojii lubbuu baraaruuf qormaata akka ta'etu dubbatama. Namoota du'uu isaanii mirkanaa'e keessaa 9 Paakistaan naannawaa sulula Khyber Pakhtunkhwaa jiraataa kan turan yoo ta'u namoonni 3 ammoo Afgaanistaan keessatti du'uu ministeerri fayyaa biyyattii ibseera. Kanneen daangaa Paakistaan naannawaa Laagimaan jedhamutti du'an keessaa daa'imnis ni jiru. Namoonni hedduun mana isaaniin alatti osoo ayyaana bara haaraa Pereshiyaa Noorz jedhamu kabajanii miidhamanii. Ministeerri muummee Paakistaan Shehbaz Sharif hojjettoonni balaa tasaa hatattamaan tarkaanfii fudhachuun namoota akka gargaaran gaafataniiru. Paarlaamaan Yuugaandaa namoota ofiin hawaasa jaalala saala wal fakkaataa keessaa tokko ofiin jedhan wixinee yakkamtootaa taasisuun raggaasisani. Pirezidaantii Yoweri Museveniin wixinee kana mallatteessuun yoo seera taasisan namootni kunneen hidhaa waggootii dheeraaf ni saaxilamu jedhame. Wixinee dhiyaate kana jalatti hiriyoonni maatii fi miseensotni hawaasaa namoota jaalallee saala wal fakkaataa qaban aangaa'otatti gabaasuuf itti gaafatamummaa qabu. Gochi jaalalleewwan saala wal fakkaataa kana durayyuu biyya ba'a Afrikaa keessatti yakka ture. Wixineen kun garuu gocha isaaniirra darbee haala ittiin namootni eenyummaa saalaa isaanii ittiin ibsaniif yakkamtoota taasisuuf eera. Wixineen jalqaba ji'a kanaatti mariif dhiyaate kun paarlaamaa Yuugaandaa keessatti kibxata kaleessaa deeggarsa bal'aan raggaasifameera. Wixineen kun pirezidaantii Museveni fi kan dhiyaatu yoo ta'u isaanis wixinee kana kuffisuun gumaachitootaa fi investoroota lixaa waliin hariiroo gaarii qabaachuu danda'u yookaan ammoo gara seeraatti akka geeddaramuuf raggaasisuun mallatteessuu danda'u. Dabalataanis wixineen kun namni daa'imman gocha saalaa wal fakkaataaf leenjisuun yookaan seeraan ala sochoosuun himatame hidhaa umurii guutuun akka adabamuu qabu kan eerudha. Namootni yookaan dhaabbileen sochii mirga dhaabbilee akkanaa maallaqaan deeggaran yookaan wantoota yaada gaa'ii deeggaran maxxansan tamsaasanii fi raabsanis hidhaan adabamuu danda'u. Rogeessootii fi hawaasni saala wal fakkaataa Yuugaandaa sochiin farra jaalalaa saala wal fakkaataa biyyattii keessa jiru haleellaa qaamaa fi arrabsoo intarneetaaf akka isaan saaxileeru himuun wixineen kun waliigalaan lammiilee Yuugaandaa irratti miidhaa uumuu akka malu himaniiru. Bara 2014tti manni murtii heeraa Yuugaandaa gocha wal fakkaataa hawaasa saala wal fakkaataa keessa jiran irratti seera cimsee ture faallesseera. Manni murtii qajeelfama kana kuffisuuf kan murteesse sababa paarlaamaan wixinee sana kan raggaasise lakkoofsa barbaachisu utuu hin guutiin waan ta'eefidha. Seerri kun biyyootii lixaan guddaa balaaleffatameera. Hariiroon yookiin jaalalli namootaa saala wal fakkaataa qaban gidduu jiru biyyootii Afrikaa 30 bakka namootni ilaalcha amantaa fi safuu hawaasaa leellisan keessatti dhorkaa akka ta'etu dubbatama. Chad finciltoonni 400 ol hidhaa cimaa umurii guutuun akka adabaman murteessuu abbaan alangaa biyyattii beeksiseera. Murtoon kun kan darbe finciltoonni kunneen ajjechaa hoogganaa duraanii biyyattii Idris Deebii Itnoo bara faranjoota 2021tti raawwatame irratti hirmaataniiru jechuun ta'uu isaa ibsameera. Abbaan alangaa magaalaa guddoo biyyattii Nijaamiinaa kan ta'an Muhammad El Haj abbaa naanaan finciltoonni kunneen yakkoota shororkeessummaa daa'imman waraanaa filuunii fi hoogganaa biyyattii irratti haleellaa waan raawwataniif hidhaa cimaa umurii guutuun akka adabaman murtaa'u eeraniiru. Kana malees himanni finciltoota 24 ammoo addaan cituu kaasaniiru. Gareen finciltoota teessoo isaa Liibiyaa taasifatee fi adda jijjiiramaa jechuun of waamu bara faranjoota bara 2021tti kutaa kaaba Chaaditti haleellaa banuu isaa fi haleellicha ordofee pirezidaantiin duraanii biyyattii Idris Deebiin ajjeefamuun isaanii kan yaadatamudha. Idris Deebiin filannoo yeroo ja'affaaf pirezidaantii biyyattii ta'uu isaan dandeessisu erga injifataniin booda haleellaa finciltootaan ajjeefamuu Afrikaa News gabaaseera.
Gama oduu ispoortiitiin ammoo shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa fiigicha gufachiisaa fi tarkaanfiin eegalame. Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa fiigicha gufachiisaa gabaabaa giddugaleessa meetira 3000 tarkaanfii fi akaakuuwwan biroon akaadaamii ispoortii Itoophiyaatti eegalameera. Shaampiyoonaan kun ga'umsa atileetotaa madaaluuf qooda qabaachuu daayirektarri teeknikaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa obbo Asfaw Daanyaa eeraniiru. Shaampiyoonaa kanarratti atileetonni kilaboota 19 fi dhaabbilee keessaa walitti bobba'an 600 kan hirmaatan ta'uu kaasaniiru. Shaampiyoonichi hanga bitootessa 17 bara 2015tti kan turu ta'uu gabaasameera. Daawwattoota keenya oduun guyyaa irraaf qindeeffannee kan hanga ammaa daawwataa turtanidha. Andaraartuu Garbaatii nagaatti.